achiin dhabamtee jirti ta'a. Yookaan oduma sanuu hin ergin achiin dhabamtee jirti ta'a. Yookaan haga waggaa takka daladdee achiin dhabamtee jirti ta'a. Quba namni qabu hin jiru. Inni maal jedha achi deemtee kabiraa baafattee jedha. Isii haadha isii yookaan biyyeen nyaattee duutee jirti. Fooqii gubbaa gatamtee yookaan qorichaan dhamaamaftee mana keessa hojjetaa jirti. Turii ofii miicadhan jettu amma yeroo hangooti jiru san hindii takkatu jira. Halkan teettee ofii naasofti. Ofii akka ofii naasoftu san iyyuu daanteelii dhoofti. Daanteelii kana namittiin bakka televezyiinii homaa kaattu kana dhoofti. Halkan ofiin teettee haasofti daanteelii kana teettee dhoofti. Daanteelii dhoofti. Guyyaa ammoo hindi kadhan jettu, hin uffadhan jettu, waa godhadhan jettu. Nyaata ni nyaatti. Hujii ammoo waa takka osoo xuriin tun irra hin buune dalatti akkuma dura daladdutti. Qulqullinattis kaanaan nyaata godhuttis kaanaan homa kamiyyuu godhatu kanaan sirriitti dalatti. Namitti hin mallaqa naa kennin jettuun warra kennaa bilbilan jettu silkii hin fayyadamtu. Ofii sa'aatima hujii irratti lafaa kaatee deemtee hujii hojjetti. Sa'aatii ofii hin dabarsitu. Galgalallee sa'aatiin geennaan innumaa waliin ol baatee rafti. Argitanii akkasitti dalatti. Namitti maraattee jirti naan jetti maraattee jirti mana yaalaa geessee maal godhee manni yaalaa qoricha kennaniif tura marfee fudhattutu jira marfee san torbaaniin geessaa waraansisaa deebisaa naan jetti. Naannoo akkas ji'a afur akkamii bira hojjedhee akkasii biraa deemee gaafa kaan. Ani wannammoo akka bira hojjedha jechuun namitti bira. Yaa qorichaan dhamaafamtee. Midanii qorichaan dhamaafamtee jechuudha. Qorichaan mana keessatti hadooddee. Akka bakka isii waa takka hin beekne godhan jechuudha mana keessatti. Biyya Arabaa kana waa hedduutu jira. Gite meeshiin akkana obboleetti teessanii miti niitii tan ta'e. Meetti dhiisoo obboleettiin tan nyaafaati. Niitii tan ta'e akkana gurgurattee dhiira jedhamta. Mee isaan dhiira isiniin jedhame. Anama waan biraatiif heeruman sodaadhu bara. Waan biraatiif gaafa heerumsi horadha jedhee sitti heerumaa. Dhiira tokko gaafa ittiin heerumu hin horadha jedheen heerumaa. Wallaahi yookaan kunoo yaa rabbii kee akkana na hambisi malee heeruma sanuu yaa rabbi naariin jedhee nama rabbii kee kadhatu keessaa nama tokko. Dhiira akkanaatiin na qaburra yaa rabbi akkana na hambisi. Akka amma jiru kanatti. Akkanumatti hanga gaafa jaaree du'uutetti na hambisi nama jedhu keessa nama tokko. Ite anin bareedina isaarraa dhimma hin qabu. Agaree isaarraa dhimma hin qabu. Qabeenya isaarraa dhimma hin qabu. An dhimma irraa ka qabu yoo jiraate anamma asliin dheengadda hedduu qalbii na cabse. Hedduu qalbii na cabse asliin jechuudha. Ka jiraatu biyya baqa kana keessa jiraata argitan. Yoo xiqqaate doolaara 1,200 biyya kanaati Itoophiyaa 100 jechuudha. Doolaara 1,200 jechuun Itoophiyaa 100 fi haga 30,000. Usuu allaalu jaartitti yaamaarri hin mooyatin jedhee waan akkaawuntii keessaa qabu asirratti namni kun arrabsaa kun kadhattoodha kun maal jedhaa walii qabate itti fixee jechuudha. Anka akkasii sanitti amanaan. Abbaa manaa kiyya dabarsee ufnaa kennu. Abbaa manaa kiyya hagan jiru san anaaf ijoollee tiyyaaf jiraatu. So anillee akkas isaaf jiraatu. Malee abbaa manaa dayyuusa laa dakkalu jannaat jedhe laal rabbi jedhe jechuudha. هذا الرجل ما دخل الجنات ديوس جتود الديوس أبو الشيطان أبو وسواس الكناس ما عايزانا والله ده بدي هفونا وجه جلتها كناتي تيرمو رمو كناتي هرمو رمو بوله سكيج نانياتي كاردين إن شاء الله قطع بلايو تاتي أنا رنكا يعني قطع بلايو تاتي رنكا يعني gadi qofforee laali
biyya arabaa keessa waggaa hagas ture siin jedheetiin nama sidi duumitiyan gajjedhee biyyee sii wajji qofforee jimbilfadhee sii wajji qofforee sii wajji dalagee sii wajji jiraadha sii wajji biyyee qofforee sii wajji jiraadha gadgati bu'ee an qotee bulaa yoo taate irraan kaayanne jin ati hagam na jaalatta hagam bakka naa qabda hagam akka haadha xiyyaati bakka haadha xiyyaa naa buuta hagam bakka abbaa kiyyaa naa buuta ati gaafa intala takka deemtee arsii irraa baatee jimmaa fuutu responsibility hunda kan gisee isiin balleessite abbaan itti lolu kan gisee isiin alatti turte abbaan itti ka'u kan gisee isiin balleessite haati harka keessa dhooftu kan waa hundaa kana hunda fudhattee fuute intala san malee kana bichaa fi miti intala takka wanni ati fuuteefi amma mee intala takka gisee fuutu maal fa fudhattee fuute giseedha waan takka hin beeku inni ka fuudheef kanuma bichaa fuudhe yoo san bichaa ta'e deemiti boolla wayii dhoqqee xaalanii boolla dhoqqee wayii baafadhuuti uchisi deemiti siyaa uchisu sheexannini deemi boolla wayii dhoqqee wayii baafadhuuti boolla dhoqqee wayii laali deemi yalla fedhii foonii bichaa kanaaf bichaa fuudhe ati gaafa abbaa kiyyaa faadhatii bira na fuutu responsibility hedduu narraa qabdaa jechuudha indeen أنا كم تهاتي زمانات أنت سبرا بايمان أمبا دلقا أكم سبرا بايمان أمبا هجرة دوبرتي تا يعني ما نديرا أكم انتو هجرة مي أكم انتو هجرة ما نديرا أبان بربادي هر ما نقبتا أبان بربادي كام نقبتا أبان بربادي هدوتي نقبتا غاف كان أتمو ديرا نجيلا دفتين نجيلا شيفت والله هنجتوكا خودي العراقي سجلت والله كبيرة سجلت النفور أتي خودي العراقي سجلت العراقي سلا كم تأتي أوجه إن شاء الله نعلم شكلك كلي مي أربعة كنا يولا التن دوبرتي إساني برجزي أرجني تنجرا واني سنقول أنا أرجني مينا كيماوي Arabtoonni mee gisee dubartoonni isaanii achii dhufan osoo isiin makiinaa keessan buune arabni waan isin godhu hin argine arabnummaan isin amma arabni jazbaadha arabni akkasitti isin jettan oduu isin achii makiinaa keessan buune arabni akka isin gootu hin argine bar meeladha waan isin gootu arabni makiinaa keessa mee warri keessattu baadiyyaa fa daladdan ni warri ama duwaanii yaafa maal daladdan osoo makiinaan isii kun naganaa bar seentimeetira meeqarraa fagoo jira bar yalla maamari yalla dhufaarti nabiti yalla يلا يلا هاي يا حيوان يلا حافور انت كوتي كيچو لبو كيسا سي باسه اوسو تورتي اكنا ادان سي كوتي تندل رانسي در بابر ساعاتي سي ماكينه كيسا بوسن اوسو اكنا غوتي دالتي اجي كان كي قوتامتي سي كيسا بات اجي كان كي قوتي سي كيسا باس اجي كان كي اوسو دكنا ترغيتوراني اوسو اتي لبو ندويني اجي كان كي اكنا قوتي سي كيسا باس تاتي سي لالتين سان ميتي كوشينا ساني دلسي سوميتي يچو miti kushina isaanii hojjechuu miti jechuudha. Akkasi dhiirri bakka. Ati hiyyeessa taate ni imaaniitii tanteetii beekuu qabda. Ati hiyyeessa oolaa bulaa jettu taate jaartiin tanteetun siif uffata garaa jalaa kan akka taate beekuu qabda jechuudha. Gaafa kanan beenne ati dayyuusa jedhamta jechuudha. Akka kitaabni haadha faate jedhutti akka kitaabni haadha faate jedhamu ati bukkee jedhamta jechuudha. Ati bukkee jedhamta. Bukkee kan jedhamu kataabtaaf godhuu dadhabe bicha osoo hin taane dayyuusa ni'imaa jaartii haadha ni'imaa haadha manaa hin beeknes dayyuusa jedhama jechuudha akka kitaaba kiyyaatitti akkas jedhanii waa malee haati faate heeruman bararraaqe kana laalee heeruma bararraaqe fokkattuudha kan laaliin fokkadhu wallaahi maaf hin fokkanne habiibi ما في فكن كم يدين فكن إلى بر ملاجي سبعين هذا تسيبي تانجرو كم يدين فكن كيرا وانا سرقم فلانجرو كا درك ما فكت شو ما كم ما جفي كادي سيبا سانجرو دبي تا إثيوبيا راك برجر يدا بيزا سيتالا بانجرو كم يدين فكن درك ما فكت شو مركان أجايب فاتين غري فاتي سن رمال غودي بيتني محمد بيا كيسة برندانا ما تايتيني
Mama to biyya keessa barandaa taa'ee alala dha'uu malee waa faayidaa hin qabne kana ka baay'isawee horiitu alala yaa barsaa 24 horiitu taa'ee magizii argitan galgala moon aggalee qotiyyoon nyang mee ilaalime qotiyyoo kan kee dallaggalchii ka ilaalime horii qotiyyoo dallaggalchaa ka alala qotiyyoo horiitu taa'ee barsaa 24 alala dha'e ati sangaa dallaggalchite san hin garaagarummaan qabdu wallahi billahi qotiyyoo dallaggalchite san hin garaagarummaan qabdu ati silaa karra inni seeneen seenuu qabdu hayyoo ati malee itilleen siin malee obboleessa kiyya itilleen abbaa qabdi itilleen dhiira qabdi ati itilleen dhiira jedhamte qabdi malee ati silaa eessan siin malee qotiyyoo orro dalla qotiyyoon keessan keessa galeessantu sii malee silaa fardaa fi harree waliin bulus sii malee silaa inshallah sa'a guyyaa sa'aatii 8tti guyyaa sa'aatii 8tti mana bunaa kabbadaa galatoo jalatti achitti argamee bar mana bunaa kabbadaa ganamu gizee achi waachii kibeedha mana bunaa kabbadaa ganamoo beektaa mana bunaa ka gurbaa warra isheetu san beektaa achi kootti jedhaan gizee achi kibeella sa'a 8 guyyaa achitti argame uzuu achuma taa'ee jedhu ishaayin itti azaanama ishaayin ka akkasiisan silaa laal ka akkasiisan silaa bililee biiraa mataarra caccabsan bililee biiraa Rabbi alaafisu asgaabeeriin isin alaafisu ani ini minim madarag ichidi minim alalkum Cadhisu dhalti bakki subbatti mara saree dhaltee diddee jetti beektaa Oromoo gizee waa jettu mara saree dhaltee diddee jedhan akkasuma isin alaafisu deemee rafii abdii walloo eessa deemee rafa inshaallah Abdallah walloo garam deemee rafa gara ijoollee dhalee yaada ijoollee guddifata biyyaa ba'e ijoollee san turre bana dhoogga warri dhiiraa akkanatti deemee rafinaan jedha osoo waa'ee dubartii haasaa jiradhee bar takkittiin si deemee rafinaan hin jettuun beekaanan osoo dubartoota raggaxaa jiradhe takkittiin si deemee rafinaan hin jettu You sit here. Gaafatti ka'e dubartoota akkasuma raggata gaafatti ka'e isinillee gaafa isin ka'e akka waan badii hin qabneeti isin bichaan isin hoo akka waan badii hin qabneeti shamarran illee gaafa isin ka'eeti hin jedhe akkasumatti isinirraa baasa hadha haati faatee warra dhiiraa bicha jette haati faatee magalaggati raggati Jarri sana kau ni kapan? Rakko mata kisah dan dek abdan isi. Kisah tu doofummaa amma fuutaniitiin mallaqa dhiira kennitanii nyaatamtan ragabamtanii raggatamuu qabdan ala biratti. Akka kitaabni haadha faata jedhamu raggatamuu qabdan. Wallaahi raggatamuu qabdan. Namni akkamitti nama hin beekne fuudhee mallaqa kenna. Yoo isin taateen ala. Akkamitti nama hin beeknetti fuudhee mallaqa kenna. Go on, here. Shasha, this is the baby. Yes, go. Baasaboora jettanii meeqa keessantu nyaattan? Cheese. Baasaboora makanaaf jettanii Itoophiyaa teettanii nutti kaatee. Wallaa baasaboora makanaaf jettanii mee warri Dubaayii faatii keessattu iyyuu mallaqa meeqa nyaattan? Osoo imbaasiin ladda keessa hin jiru. Anama gaafa Kuwaitirraa gadu waraqata kafiila baasaboora kiyya kafiila jedhaggatee bahee imbaasii dhaqee baafadhe baasaboora koo. Osuma dallaallee akkasii jiru. Imbaasii dhaqee baasaboora kiyya baafadhe baasaboorri kiyya ji'a lama akkaminnaa dhufe eeggadhee ka'ee gale. Nyaadha baasaboora jettanii baasaboora mallaqa meeqa nyaattantanii meeqa keessantu hallayyaa bu'e mallaqni keessa. Sanuu ixii fi waan silaa namni baasaboora 3 hin baasu kanfaltanii jechuudha. Bulii 15 keessa sii dhufa jedhanii maaliif beeka bulii 15 keessa dhufu
Oorruu abbaa keessaati oorruu abbaa isaa keessaa qamadii buqqisaa jira itti fakkaate moo oorruu abbaa isaa keessaa xeefii buqqisaa itti fakkaate? Meena kee oorruu abbaa isaa keessaa qamadii buqqisaa moo xeefii buqqisaa bulii 15 dhufu maaliif beekani? Mee bulii 15 baasa booris dhufu maal ragaa qaba? Ragaa tokko namni isa itti sitti mul'isu. Go, Victoria. No prende anymore. Mee ragaa maal qabame?